HiR-KOO. Maaltu ta'e mammaatu Maal naan jedha irra dhufee aadaan safuun wal fuudhaa beeruma gidduu jiru hundumtuu dhaabachuu qaba. Dhaloonni itti dhufanii namni waliif ijoollee itti horatanii safuun maali naan? Maaloodha duudhaanii aadaanii inni safuu aadaa inni waamee maal godha sirni gadaa? Maal godha siiqqeen? Maal godha sirni waliin bulmaata maaloo oromoo gidduu jiru maal barbaachisa? Aadaanii fuudhaa beerumaa sirni dhanna qabaa dhiiraa dhanna qabaa durbaa sirni walitti araarsu sirni siiqqee sirni irreecha sirni wal harkaa fuudhisa baalli keessa ba'e maal jedha? Keessa ba'e HiR-KOO maal jedhaa? HiR-KOOtu kana dubbata. Aadaan nuti safuun duudhaan oromoo keessa jiru hin hambisu taanaan annama miti jedhee waraqata fudhatee dhufe nama hedduu of duuba hiriirseera. Ani HiR-KOO kanan itti beeku hannaanin beeka. Ani hojiin koo qabeenyi koo karaasaa na jala kisaaraatti galee yaada. Suufii kudhaan na jalaatee beekan. Ergasii booddee hannumatu mana koo gale. HiR-KOO nama hanna mana koo gashee keessaa tokko dhee wanta yaadu. HiR-KOO akkasitiin hin beekan. Sammuu kootti akkasitiin na dhufa HiR-KOO. Egaa har'ammoo namni hawaasa akkasitiin hattuudha qabeenya koo suuqii koo waan qabu isatu na jalaa kaase jedhu kanatu argannoo haaraan argadhee waan uummata kana fayyadu jedhee gabbarsii safuuf aadaa oromoo keessa inni ture sun haafu dhiirri mana intalaatti waan kaffalamu kaffalee fuuchuu hin qabu jedhee kana irratti yaada akkamii qabdaati? Argannoo haaraarraa hanna haaraa natti fakkaata. Karaa wanta mijeeffachaa jiru natti fakkaata. Hanna wayii guddifachuudha dhee karaa inni yaadaa jirudha. Safuu keenyaaf aadaa keenya wanta duddubatamisuudha wantichi. Sammuu micichaa wantuma sirrii natti fakkaatu jalqabumaa kaasee himannaa sirratti qopheeffadheeranii himadheerasii hidhamee bee. Maalid inni waa'een keessa waan xinnoon tokko ka miidiyaa irra olii gadi Maaltu wal naanneesse isaantu maqaa na balleessa. Waan garaa qulqulluu yaada qulqulluu waan jalqabe fuudhanii ani waan tokko waan balleesse. Nama safuun hin barbaachisu aadaan hin barbaachisu jedhu wajjin fuuldura taa'ee haasa'uun iyyuu yakka guddaadha. Yeroo barbaachisa kun maalin jedhaman dhimmi keessa waan xinnoon tokko kaate miidiyaa irra olii gadi naannofti. Namoonni waan baay'ee jechaa jiru waan baay'ee haasa'aa jiru isinirraa kanan eegamu ati maal jette jedhee sin gaafachuun mataa irratti na yaadu. Jechuu barbaadee miti garuu dhimmichi kan isaa sirriitti ilaalamuu qaba. Dhugaafnoo qaba waan akka mee maaltu ture natti himi. Carraa kana waan alattanii fi galatooma isa dhuga an carraa kanan dhabe. Carraa kana na dhowwataniitu walitti gurmaanii maqaa kuna balleessan. Gabaabsite. An kana naa se'e gabbarri haafuun jedhe. Achi bahee mana galee gaafani utuma waa hojjedhu gaafani televezyiinii banee ilaalu hattuudha baadiyyaadhaati mi'a hatee as galee jireenya isaa geggeessuu danda'u boofaa inni bineensa beelada manaa godhan maali kun maali naashinaal joogiraafii irratti dhiyaataa jiraan jedhan yeroo isaan bineensa kana maqaadha ati bineensa
marrataadha jawweedha naan jedhan waa'ee kana waliin kaafne gabbarri haafu durbaaf gabbarri kaffalamu baay'eedha isaan wal qixxeedha jedhanii yaadu wal qixxee walii kaffallaan jedhan tiyyaako qorannoo qoradheen argannoo tokko argadhe dhiirri tokko durba tokko gaafa fuudhu maatii ishee fi aadaadha ni kennama ni uwwisaa warqee fuudhee dhaqaa yeroo ayyaanni waggaa ga'u immoo jabbii fuudhee dhaqaa iddoo tokko tokkotti immoo soogidda fuudhee dhaqaa uwwisaa jedhama mana lixa jedhama maatiin mucaa ishee heerumtu kana baay'ee irraa buufatu daldala cidhaa kanarra baay'ee irraa argatu ammaani maala yaade gabbarri kun haafuuta jedhuun yaadu sin dhibu kan hundumaaf ture kan itti mana malee eeyyee maaliifi dhiiraaf durbii wal qixxee fiduu qabu hin taataanaan lamman keenya wal gabbarra atis gabbara fiddaa maatii koo waan kaffalamu kaffaltaa anis nan kaffalaa gidduutti wal ajjeesa yoommoo akka ijoollee sana ammoo durbatu caalayyuu siluma isaayyuu jette isheen durbaa mana dhiiraatti gabbara dhaqee kaffala yaada gaarii eeyyee maaliifi garuu maal seeti tokkoffaa akkati jette aadaadha lammaffaa immoo maatiin durbatti dadhabanii guddisuu dhiiratti bakkeetti bokkaatti roobee guddataaye maatii matuu itti dadhabee guddisaan dhiiras akkas jechuu koo miti aadaa madha har'a kaanee waan diiguu dandeenyu miti. Andiigna jennee man aadaa booddettafaa jennee waan baay'ee dhiifne tiyyaako butii dhiifneerra utuu waadichi jiraateera ta'e yoo naanifate teenyeen haasofnu tarii iddoo biraatti haasofna ta'a manatti ijoolleedhaan cal jedhaa ijoollee waa haasofna jennee haasofna ta'a utuu butiin nafne ta'e akka jaalala keenya akka baala isaa fi buqqee ganna nyaatu jedhee namichi tokko baay'ee na dhibana maal godharee butiin hin jiru kanaafiyyuu gabbarri kun haafuun jedhena aadaa maleessa maaliif dhiirri sin dadhabe amma dhiirri si'ana gabbara kaffaluu mitiiti hojjetee gibira kaffalaa jiru kaa anammani amma tuun si fuudhe gabbarsa maatii keessanii fi jabbii fidiyoo naan jedhan ofii makoon dhaqa malee maayeessaa fuudhee dhaqa mana keessan soogidda eessaan fidalee soogidda mi'aa affaariin naqee fidee ammaaree fidee dhufu amma yaada keessi badheer HiR-KOO. Na fuuchuuf sababa jettuu fi kanaaf itti dursite bo'aar. Sanatuun taane dhiirri amma yeroo fuudhan ijoolleen maqaa kootti waamamu. Amma waan fedha ta'u mucaan tolaasa ta'u tolaa HiR-KOO jedhamu garraamisa ta'u garraamii HiR-KOO jedhamu yoo immoo hattuu ta'es immoo hattuu HiR-KOO jedhamu. Anumatutti maqaa baana maqaa koon kennan dhalaquuf. Ati maqaa kee kenniti haati immoo lubbuu ishee kenniti. Jeessa gal gaafa garaatti baattu gaafa miixattee deessu lubbuu ishee kenniteetu lubbuu mucaa ishee fiddi. Isa garaatti baattu eessaa fiddati? Keessaan qabu dhiirri? Yoo keessaa qabaate yoo qaama isheetti kan baatu garuu ishee dubaraadha. Sichi mucaa baattee guddisti sichi garaatti baatti sichi maal goote jedhanii ani asitti saggoo bitaatti soogidda baadhee saggoo mirgaatti jabbii harma saawwaa hootee guddanne baadhee deemuuf maaliidhaadha. Mucaan erga dhalatee booda walqixa guddisuu abbaa faati. Maarree? Haati bar harma ishee hoosisti. Maal harma hoosisti? Abbaanoo abbaan jira miti inni haadhas mucaas al tokkicha wal duukaa boorsaa isaa hoosisee guddisu. Achi harma hooti asiiti boorsaa abbaa hooti. Kanuma wal qixxeedha gabbarsa wanti sirriidha jechisiisu hin jiruudhaan. Hin taataan immoo nuufis nuufa kennamu gabbarsi. Nutti dadhabanii fidan. Haafu kun yoo hafe kan kee kan koof kan kee haa ta'u irra darbu rakkina hin qabu. Siinii sin fuudha. Maaliif gabbara kan keenan kaffalan? Dandeessa. Maaliif si markaa fuudheen kaffalan? Waan na dhiphisu hin qabu. Maaliif ati hojjettaa hojii qabdan hawaan tokko hin qaban. Akkas jechuun maallaa gabbarteere ofiifan gabbarachaa jira jechuudha. Akkasuma wayyaka. Erga wal fuunee kaanee booddee garuu gabbarri haafu seenu haraggaasifamu. Dhaloonni nu booddee rakkachuu hin qabu. Anama ba'aasaa baadhee miti nan dhufa mana keessa rakkina qabu. Ayyaanni waggaa yeroo ga'u bakkeema keessa iyyuu jabbii argitu hari'eema ulee fudhadhee cabsadhee duukaa bu'ee gara mana keessanitti nan oofa. Gara booddee garuu gabbarsi haafu waan kana milkeesseen immoo si boonsa si. Kana qofaayyuu siin hin jedhu amma yaada koo yeroon taa'ee si wajjin haasa'u waan nu badhe immoo gabbarri dhiiraaf kaffalamuu qaba. Kan gatii kaffalu dhiira tokko kaasee amma dhumaatti kunoo. Biyya
dubarri waan hundumaati. Tiyyaako dhiirri obboleessa abbaan eessuma obboleettii kee kan fuudhu dhiira simaan kan fuudhu dhiira akaakayyuun dhiira eessumni dhiira inni biyyaan immoo biyyi kun haadha jedhee yeroo biyyattiin miidhattee uummata kana deessuu dhaabbatee arge moo biyyi haadhanne jedhee eenyuudhaan ani biyya abbaa koottan beekan biyya abbaa kooti biyya haadha kooti jechuu dhiisuu nan danda'a. Maalumaaf HiR-KOO kuni dhimma qola kitaabaa wajjin waliin fakkaatu. Akka sanas hin fakkaate waan qoosaa miti. Duudhaa uummataati, aadaa sabaati. Callistee makaatee diiguu hin dandeessu. Xiyyeeffannoodhaan utuu ilaalamee natti tola. Kaatii moo qorannoodhaan jedheen. Rakkoon qabu an karaan deemu nan deema. Namni baay'een immoo yeroo kaayyoo guddaa qabaattu manuma keessaa kaa'a lolli. Manuma keessaa qaba. Ani malee hiriyyaan baay'eetti siqu maqaa isaa dha'uun barbaadu isaa wajjin kana irratti walitti bu'e yaada guddaa kana qabadhee yeroon ka'e. Isa Gamtaadha. Maqaa isaa dha'uun barbaadu isa dhagaruu. Nan xumuramu waan kanas immoo baay'ee si jaalladha. Tole maaluma jarjarin. Maalan balleesse instructor. Naagalee maal jettu? Ila tole tokkoffaa irratti yaada kana yeroo natti fidu easy. Anaafati yaada walumaa wajjin finna malee yaada koo hin jedhini sitti nagarsiisa. Maal akkan gochuu danda'u sitti nagarsiisa. Gabbara hambiseen ila ishee kana naa qabadha. Gabbara hambiseen sitti maal gochuu akka hin danda'u nama gurmeesse maal gochuu akka danda'u sitti nagarsiisa naan jedha. Amma kun maal dubbii miti cal jedhee taawwan. Adeemsa. Maal akka irratti deemaa jiru beeka kaa. Adeemsa. Cal jedhee taa ilaalu. Yeroo inni tarkaanfiin irratti fudhatu cal jedhee taa ilaalu. Gaaffii adeemsa. An kana jechuu koo fi ragaan barbaachisu jedheera. Garuu kan hin jedhee garaama qulqulluun jedhe. Innis yeroo sana sittan agarsiisa. Anis waan an godhu sittan agarsiisa. Wanti kun awwaalcha koo irratti raawwatama malee hin ta'u du'een argama naan jedhe. Maalan godha reeni moo amma kana dhufeen? Amma narra. Beeka kaa. Maal akkati yaaddeen beeka. Maalitti beektes waan ani yaade maal maalitti beektes. Sitti nagarsiisaa maaloo. Sitti nagarsiisaa jedhee. Biiroo koo dhufeeti. Ana dhaqemini. Biiroo koo dhufee. Anatti tuffiidha. Hojii koo hojjetu. Mucaa baadiyyaati jedhee akkas na godha. Mucaa baadiyyaati yaada biqilchuu barbaade. Dhiisi. Waan akkasii dhiisi. Maaloo. Biiroo koo dhufeeti. Ana dhaqemiti. Biiroo koo dhufeeti. Ana dhaqemini. Biiroo koo dhufeeti. Amma naa gale. Amma naa gale. Instructor amma naa dhufe dubbiisa. Amma namni tokko akka waan tokko dubbatu barbaada. Haa ta'u. Dubbadhas. Inni dubbatin duwwa. Angaafa ni dubbatu dubbadhaa inni dubbatu taanaan hin dubbadha. Dhiisi hin jedhu. Ati gaarii yaada gaarii jalqabde. Kanuman jedhe. Kanuman barbaade silas deema. Dhaggeeffadhu. Yaada gaarii jalqabiyyuu malee gaafa lafa rakkina kee geessu gaafa hojjechuuf fiiddee dadhabdu dhuftee fuudhuuf gaafa horii dhabdu gaafa waan ittiin fuutu dhabdu gabbarsa afuttee ka'uun kee baay'ee namatti hin tolu. Ofiisaaf jedhamu tokko. Inni kan biraan immoo gaafa ofin ajjeesa biyyaan ba'a tiyyaan na lole tiyyaatti na araarame ofii iddee dhufta. Na bira dhuftee nama riisiftee taa qorannoo akkasiin hojjechuu yaadatte. Sarpiraayiziin isin godhadhee yaade. Beektota lafatti dhiifteeti wallaalota wajjin sarpiraayizii goota. Kun dogoggora mataa keetii. Darbeen moo lafaa kaatee ammoo taaltee gabbarsa aafu maal aafu waggaa meeqa bara meeqa itti dadhabamee dhufe kana irraa jalaan qorannoo seera qabeessaan hawaasa mari'achiisan beektota mari'achiisan abbootii gadaa mari'achiisaniiti malee calluma jedhanii abbaa qabaa bara callumattee fuutee akka barbaadde aafu maal waan akkasii dogoggora qabdatis isin immoo gaafa yaanni aaraan dhufu in sodaatina annayina. Instructor. Al tokko sin hammadhu. HiR-KOO yaadicha hammadhu mee. Yaadicha hammadhu isatu si fayyada. Kanaaf yaada haaraa dhufe yaada dhufe. Eessaa dhufe HiR-KOO. HiR-KOOf gamtaan obbolaadha hiriyyaa. Yaadicha dhufe miti.
yaadicha irratti haasa'uu dandeessu. Yaadicha irratti mari'achuu dandeessu. Akkamittiin dhuunfaadhaan namummaasa bofa bineensa maaltu fide kana yaada dhufe yaada sana irratti mari'attani maa yaada baqattu. Instructor na hammadhaame. Irko maal fayyadaa bara baay'ee olammanne waan sirrii olammachiifnu la yaada qajeelaa yaada saba uummataaf ta'u olammachiifnu kanaafi yaada akkasii gaafa dhufu irratti mari'adhaa taate maal mareen eenyuun ajjeese. Utummoo miidiyaan egaa irra akkate malee tudhiifamu dhiiftaniyyuu akkasii wayii jirku callumatti lafaa kaatee waan balleessan jedhanis hojjedhuutiin dafqii maal jedhitee hojjedhu fuudhinuu ani inistiraakteriyyuu waggaa 50 ta'uuf jedhu kunoo hin fuudhu maal hojjettee boriftaa waan meeqa ta'uu dandeessa attamitti gabbarraafu nan fuudha maal siin jettin maal mucaafamti intallutti maal siin jetti Utuma gabbarraaf iyyuu fuutu hedheeni dubbii fideedhan isa akkasiif si waames na arrabsuu dhuftaati kanaaf hin fuuna yoo waaqne de hin fuuna akkasitti namnu kanaaf amma warri hayyuun warri beektonni dhimmisaa ilaallatu dhimmi wanta kana ilaallatu hin qoranna irratti hojjenna warri immoo dhimmi kun isin ilaallanne beekumsa isaan qabne maal isaan qabne ajandaa kanaa nuu dhiisaati deema. Isin ilaallatu? What a generation!